Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna. Kun torbanitti OMN'n qophaa'ee kan isinii dhiyaatu sagantaa keenya xiinxalaati. Sagantaa keenya xiinxalaa har'aa irratti dhimmoota garaagaraa irratti xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed wajjin turtii gochuuf deemna. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan garanumaan sin affeera. Xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed affeerraa keenya fudhattee asinuuf dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomii anaa dhufuun siin jedha. Nama qaatillee galatoom. Hayyeegaa mee marii keessattuu haala yeroo ammaa Oromiyaa fi haala mootummaan Itoophiyaa irratti argamu dhimmoota qabsoo Oromootiin wal qabatanii gaanfa Afrikaa akka waliigalaatti maaltu achi keessatti deemaa jira isa jedhu wal qabsiifnee qabxiiwwan garaagaraa kaafnee mari'achuuf deemna. Egaa mee keessattuu gara haala yeroo ammaa Oromiyaa fi haala mootummaa Itoophiyaatti odoon seenne mee gaanfa Afrikaa keessatti jijjiiramoota garaagaraa wanta deemantu jira dhimma Eertiraa fi Itoophiyaa daawwannaa Muummicha ministeeraa Israa'el amma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti gochaa jiru qabsoo Oromoo irratti maal qabaa ka jedhu irratti isa kaafnee gara Oromiyaa fi gara mootummaa Itoophiyaatti deebina. Mee isa kana gaanfa Afrikaa haala amma jiru kana keessatti akkamitti ibsama obbo Jawaar? Egaa jijjiiramoonni siyaasaaf hawaasaa gaanfa Afrikaa keessatti jiran akkasumas jijjiiramoonni naannoo san jiran keessattuu baha jiddu galeessaa jiran siyaasaa Itoophiyaattis ta'ee naannoo sanii irratti dhiibbaa ni qabani. Sochiin biyya keessa sochiin uummanni Oromoo godhaa ture dhiibbaa fidaa jira. Naannoo sanii haalli Suudaan kibbaa tasgabbaa'uu dhabuun dhiibbaa fide qaba. Gama hoggaa immoo Galaana Diimaa hoggaa Ciceene haalli Yemen keessaa hamma tokko immoo haalli Siiriyaa keessallee dhiibbaa fidaa jira. Biyyoota haalota lamaan gurguddoo asitti irraa hoggaa kaane haalli Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf waggaa 10 oliif lollisiinis nageenyis haalli ittiin dhabamee ture. Dheengaddaa waggaa walitti bu'an namni baay'een gara waraansa guddaatitti caha jedhanii yaadaa turan. Cawwaa hin danda'u ture. Wanni hin dandeenyee fi sababa hedduu jira. San keessaa tokko mootummaan lachuu mootummaan Eertiraas ta'ee mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo ammaatti lola seenuu haalli isaan dandeessisu haalli isaan barbaachisus hin jiru. Haalli isaan dandeessisu hoggaa jennu mootummaan Eertiraa gaafa amma dura lolaaf Itoophiyaadhaan walitti seenu biyya san keessatti humna guddaa qabu ture. Waraana muuxannoo guddaa qabu ture. Wayyaanee immoo ofuma bittilee waan fideef tuffatee seenuu danda'e ture. Amma wayyaaneen ka gaafsan tuffatan osoo hin ta'in wayyaanee biyya guddaa dhuunfate ta'uu isaatii fi humna guddaa horate ta'uu isaa hubataa jira. Eertiraa keessas haala siyaasaa jiru irraa kan ka'e mooraaliin takkaa'u hamileen loltummaa uummataa fi loltoota isaanii keessa jirus akkasuma cimaa miti. Kanaaf dinagdeen Eertiraallee akkasuma cimaa waan taaneef haalli addunyaatis isoleeted yookiin kophatti dhiibanii waan jiraniif Eertiraanis ammatti gara lolaatti deemuudhaaf fedhii akkasiin qabdu. Gama mootummaa Itoophiyaatiinis waggaa fudhanne waggaa lola amma duraatti irratti aarii keessattuu gama warra uummata Amaaraatii fi warra biraatiin Eertiraa irraa qabuun uummata jalaa hiriirsuu fi deemuu danda'ee ture. Har'a aariin sun hin jiru keessattuu humnoonni Amaaraa yeroo itti Eertiraa wajjin harka wal keessa naqatan agarta. Gama uummata Oromootiin yeroo ammaatti lola guddaatu uummata Oromoo Wayyaanee gidduu jira. Kanaaf lola daangaa isaan hin laallannetti uummanni Oromootis deemee akka hin dhumne ni beekan. Gama diinagdeetiinis yoo taate hongee barana jiruun gaaga'ama sochiin Oromoodhaa irraan gaheen kana hundaan diinagdeen Itoophiyaattis laafaa waan ta'eef humna diinagdeetis deeggarsa uummataatis hin qaban. Kana qofaa miti garuu wanni guddaan wanni hedduu barbaachisan mootummoonni lamaan waliin lolleef. Wanni lamaan isaan waliin lollee fi odeeffannoon akka gaariitti isaan jidduu yaa'a. International relation yookiin immoo hariiroo biyyoota lamaa jidduutti yoo fudhanne yeroo baay'ee lolli kan ka'u biyyoota lama jidduutti odeeffannoon gahaa waan hin jirreef waan wal se'ataniif lolatti seenan. Fakkeenyaaf humnoonni lama biyyoon lama walitti gaarreeffatan loltoonni lama daangaa irratti waan walitti bu'aniif qofa gara lola guutuutti ce'uu danda'an. Maaliif waan kun deemuuf kun hin beeku jechuudha. Itoophiyaa fi Eertiraa garuu yoo fudhatte Shaabiyaan basaasota Wayyaaneetiin guutamtuudha. Wayyaaneen immoo basaasota Shaabiyaatiin guutamtuudha jechuudha. Sanyiidhaan sabaan wal keessa fuudhaa heerumaan wal keessa akka malee wal xaxanii jiran jechuudha. Dameen basaasaa Eertiraa walakkaansaa Wayyaanee hojjeta. Dameen basaasaa Wayyaaneetis walakkaansaa Shaabiyaa hojjeta jechuudha. Kanaaf
waan Eertiraan karoorfatte wayyaaneen sirriitti beekti. Dhuftee guutuutti na weeraruu heddumoo hin hedduu duruma beekti jechuudha. Akkasumas waan wayyaaneen kuufattee karoorfatte Shaabiyaan waan beektuufi walitti bu'iinsi clash wanni jennuun kun laafuutti geessuu hin danda'u. Kanaaf wal qabatee tarii gara qabsoo Itoophiyaa keessatti godhamuun waggaa walitti fudhanne wanni riphee loltoonni Eertiraa keessa jiranii ittiin milkoo'ineef illee kana jechuudha. Yeroo riphee loltoonni Eertiraa keessatti leenji'an gara Itoophiyaa ergaman osoo isaan Eertiraan gahin odeeffannoon wayyaanee bira dhaqaa jechuudha. Kanaafuu hoggaa riphee loltoonni yookiin loltoonni achirraa ka'an gara Oromiyaa gara Itoophiyaa gahanii already nama meeqa akka ta'an qawwee akkamii akka qaban eessa akka qubachuu jedhan sirriitti beekamaa harka wayyaanee bu'an. The same applies gara Eertiraas hoggaa dheete. Beeki Itoophiyaa keessa loltoota yookiin immoo mormitoota Eertiraa baay'eetu jira. Mormitoonni kun garuu Itoophiyaa dha'uu hin dandeenye hanga ammaatti. Maaliif gaafa isaan Itoophiyaa keessa hidhatanii ka'an basaasonni Shaabiyaa wayyaanee keessa jiran immediately Eertiraatti himanii humni Eertiraa sun dhaqee jalaa fashaleessa jechuudha. Kunaaf sababa kanaan ammas taatee gara fuuldura Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu yookiin immoo wayyaanee fi Shaabiyaa jidduu lolli hin godhamee yaadu. Gaanfa Afrikaa keessa ammallee gara Itoophiyaatti odoon seenne Bojowaar amma daawwannaa muummichi ministeeraa Israa'el godhu amma Itoophiyaatti paarlaamaa irratti haasaa inni godhe keessumattuu mootummaa sana mootummaa odoo akkasitti uummata ajjeesaa jiru dhiittaa mirga namummaa daangaa darbe too raawwataa jiru hedduu faarsaadha ka ture. Inni kun keessattuu haamlee uummata keenya irratti adeemsa qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa inni qabaatu jira. Karaa biraa immoo Eertiraa fi dhimmi Masrii fi Itoophiyaa gidduu sana deddeemuutu jira. Hariiroo waraanaa tikaa dhaabbannaa ka jedhanis waan akkasiin deema. Inni kunoo maali? Mee asumaan daawwattoota keenyaaf ibsuuf waan kana lamaan irraa. Hariiroo Israa'elii fi wayyaanee jidduu jiru xiqqoo akka malee exaggerate xiqqoo ol kaafamee dubbatamaa jiru malee hanga samarii miti. Akka inni daawwannaa muummicha ministeeraa kun waggaa 30 oliif muummichi ministeeraa Israa'el waggaa Afrikaa daawwatu kun nama duraati. Maaliif baroota 70mootaaf 80moota keessatti biyyoonni Afrikaa warra Palestaan cinaa dhaabbatanii waan turaniif hariiroon isaan Israa'el wajjin qaban guddaan ture. Palestaan akka miseensaatti deeggarsa guddaa qabdi. Miseensuma godhamtee fudhatamti Afrikaan Yuuniyanii keessatti. Kanaaf hariiroo san fooyyeffachuudhaaf kan biyyoota afran Afrikaa bahaa keessa jiranitti kan dhufanii muummichi ministeeraa Ugaandaa, Keeniyaa, biyyoota adda addaa Itoophiyaas daawwatanii kaayyoon isaanii guddaan hariiroo amma dura adda cabe san fooyyessuudhaaf kan deeman. Itoophiyaa wajjinis taatee gara biraatiin wanni godhan sanii alla hedduu wanni ilaalamu jiru. Mee humnoota wayyaanee yookiin immoo Itoophiyaadhaan wal dura dhaabbatanii fi hariiroo isaan Israa'el wajjin qaban laalleti dhiiroo mootummaa Itoophiyaatiif yookiin immoo mootummaa wayyaaneetiif Israa'el firummaa amma dura qabdu ol dabaluu dandeetti jennee ilaallu. Ijiptii fi Itoophiyaan wal dura wal gaarreeffannaa guddaa qabu bishaan irratti. Namoonni baay'een akka jedhanitti waan Israa'el immediately Itoophiyaa deeggartutti fakkaata akkasii miti. Ijiptii fi Israa'el diinaa miti. Waliifira. Ololli adda addaa hin jira malee hedduu waliifira keessattuu waraanni Ijiptiitii fi mootummaan Israa'el baay'ee walitti dhiyaatu. Nageenya Israa'eliif, security Israa'eliif daangaa humnoonni Palestaan akka sochoone daangaa cufee kan ta'aa jiru waraana Ijiptiidha jechuudha. Sababa kanaaf akka amma namni jiru kanatti laaftutti Ijiptii jala harka kaafattee mootummaa Itoophiyaa hin deeggartii jechuun hin danda'amu. Maaliif yoo isaan mootummaa Itoophiyaa deeggaruutti kan deeman taate waraana fi daangaa Israa'el irra jiru san kan humna Palestaayinii karaa itti cufee taa'u san jalaa waan kaaftuuf inumaahu Itoophiyaa ol Israa'eliif hedduu barbaachisan Ijiptiidha. Kanaaf gama Ijiptiittis yoo akka jaarsummaatti faa seentee Ijiptii fi Itoophiyaa walitti dhiyeessuudhaaf yaalte malee Itoophiyaa irraan ta'e Ijiptiin miidhuudhaaf dantaa isii dandeessisuu hin qabdu jechuudha. Gara Eertiraatii fi gama Itoophiyaattis tokko fudhanne Eertiraan qubsumni lafa isii qarqara galaana saniitti jiraachuun isii har'a qofa osoo hin ta'in durillee waggaa 50-60moota har'aatillee hedduu barbaachisa jechuudha. Wannummaan Itoophiyaan gatii guddaa naannoo sanitti argattee turte fakkeenyaaf Kaanyoo Station warri Ameerikaa waan achi dhaqaa turaniif ammallee sochii daldalaatii fi sochii dinagdee akkasumas sochii nageenyaa security naannoo san jiruuf qubsumni lafaa Eertiraa hedduu barbaachisaadha. Keessattuu immoo Israa'eliif hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf
Israa'el Eertiraa wajjin hariiroon isiin qabdu kan Itoophiyaa wajjin qabdu hedduu caala. Kanaaf Eertiraa baay'ee barbaadu. San qofaa miti Israa'elii fi Saawud Arabiyaan akka amma ololuu deessan kan osoo hin ta'in hariiroo jabaa qaban. Saawud Arabiyaa fi Eertiraan waan walitti dhiyaataniif akkasumas immoo Ameerikaan Saawud Arabiyaa cina dhaabbattee akka ololli odeeffamu osoo hin ta'in Eertiraa waan deeggartuuf Israa'elii fi Itoophiyaan hariiroo san daran gama daldalaan kanaan deemuu danda'an garuu san bira dabree gama loltummaatiin gara securitytiin waan Eertiraa miidhuu danda'u Israa'el dalaguu waan isii dandeessu dantaa isii dandeessisu qabdu jechuudha. Kanaaf hariiroon Israa'el Itoophiyaa wajjin qabdu qaama duraa daran jabaatee wanni deemu waan siyaasaa Itoophiyaa keessatti sammas mara miidhu guddaan natti mul'atu. Karaa biraa immoo mee gara mootummoota gamtoomaniitti adeemnu Itoophiyaan akka mootummaatti torbee darbe kana keessa miseensa Security Council kan jedhamu sanatti akka bakka bu'ummaa Afrikaatti seenteetti. Inni kun mootummaa sanaan akka tokkotti ol ka'eetu himamaa ture. Ulaagaa sana irratti immoo ulaagaa sana seenuudhaaf Itoophiyaan ga'umsa hin qabdu kan jedhantu jira. Garuu immoo isa kana uummata keenyaaf ifa gochuudhaaf ulaagaa akkamii irratti hundaa'eetu wanti kun Itoophiyaan bakka bu'uu kan dandeesse maaliif Itoophiyaan mirga uummata dhiituudhaan kan beekamtu. Isa kana irratti maal jetta Boojaa? Egaa namni hubannoo xiqqoo qabaatuu fi mootummoota gamtoomanii yookiin immoo United Nation keessatti koreen nageenya Security Council kan jennuun kuni miseensota 15 qaba. Miseensota 15 san keessaa 5 kan yeroo mara hin jijjiiramne jechuudha. Kunis Ameerikaa, Chaayinaa, Biriteen, Faransaay, Raashiyaadha. Biyyoonni kun kan hin jijjiiramne kan yeroo hunda achi jiran. 10 immoo jiru. 10 kun immoo kan yeroo yeroon jijjiiramaa deemanii garaagarummaan 5niitii fi 10 maali? Murtii koreen kun dabarsu keessatti 5 keessaa tokko hin ta'u jennaan murtiin dabruu hin danda'u. Veto power jedhama. 10 keessaa garuu haga fedhe hin ta'u yoo kan jedhan taate murtiin numa dabra jechuudha. Kana jechuun aangoo hin qabanii miti. Aangoo hamma tokko gartee biyyoota 190 wayii san keessaa 15 olaanoo waan ta'aniif yeroo sanitti hamma tokko dhiibbaa qabaachuu ni danda'ani. Kana jechuun biyya achi keessa seentu biyya akka malee exceptionally humna guddaa qabdu jaalatamtu jechuu miti. Marsaadhaan dhufee seena. Regionaalii kennu jechuun naannoo ardiidhaan yookiin immoo political communityidhaan kennu naannee dhufa. Itoophiyaan amma qofaa miti amma dura marsaa lama gaafa Haile Sillaasee illee seentee turte gaafa Dargii illee seentee turte amma yeroo sadaffaatti kan seenaa jirtu biyyoonni Itoophiyaa illee lallaafoo ta'an baay'eetu dhawaatan achi keessa seenaa. Afrikaa keessatti Itoophiyaan har'a qofa osoo hin ta'in durillee gaheen isii guddaadha jechuun biyyoota Afrikaa keessatti amma tokko dhageettii siyaasaa baay'ina ummataatiin haa taatu qabsuma lafaatiin haa taatu durumarraa kaasee qaban afran keessaa takka Itoophiyaadha. Sadan afani Masrii yookiin Egypt, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaati jechuudha. Kanaaf jarri kun amma dura waggoota dabran kana keessa waan turaniif amma Itoophiyaan argachuunis waan nama dinquu miti. Dhiibbaa akkamii gara fuulduraa qabaata dhiibbaa ammasii hin qabaatu. Hanga biyyoonni osoo Security Council keessa osoo taa'anii mootummaan isaanii aangoo irraa darbame baay'ee jira jechuudha. Kanaaf achi keessa jiraachuun wayyaanee baraarsa jedhanii kan yaadan yoo jiraatan illee doongoora hangas mara dhiibbaa jabaa hin qabaatu. Gaariidha. Gamee gara biyya keessatti hoggaa deebinu inni guddaan mormiin gaaffii mirgaa baatii 8tiif itti fufee jira akka Oromiyaatti. Mee haala mootummaan isa sanatti deemuun dura mee mootummaa Itoophiyaa irraa kaan mootummaan Itoophiyaa gama dinagdeetiin gama humnaatiin gama tikaa fi keessattuu waraanaatiin mee haala akkamii irratti argamti akkamitti gamaggamta obbo Jawaar? Adda rakkoon isaanii guddaan amma diinagdeedha. Waggoota muraasa dabranitti uummanni baay'ee bal'aalleen fayyadamuu baatu diinagdeen isaanii hamma tokko saffisaan guddataa ture tujjaarotaa fi warra TPLF illee fayyade jechuudha. Amma garuu guddinni diinagdee bara dheenggaddaa ture barana walakkaadhaan gadi bu'e. Bara dheenggaddaa realistically olaallee diinagdeen biyya sanii gara parsantii 7 guddataa ture. Bara gara 4.5 gadi deebi'ee jira. Sababa lama gurguddaa qaba. Tokko hongeen biyyattii san dhahee callaa midhaanii hir'isuu qofa osoo hin ta'in
maallayni bifa adda addaatiin deemu gara sanirratti akka deemu gara kaalaa seenus haa taatu kan gama adda addaatiin seenu garasitti akka goru godhee kun miidhaa tokko qaba dinagdee irratti. Gama lammataa garuu miidhaa guddaa kan fide sochiin Oromooti. Sochiin Oromoo trade volume yookiin immoo hamma daldalaa jijjiirama daldalaa hir'isuudhaan baasii mootummaan bifa adda addaatiin baasu dabaluudhaan investmentii duraan faranjoonnis haa taatu araboonni warra adda addaa lafa Oromoo bilaashitti fudhannee ittiin duroomne jedhan Oromoon lafa fi deeffataa akka jirtuu fi mootummaan sun turuu akka hin dandeenye arguu isaaniitti irraa kan ka'e investment flow yookiin immoo investmentiin mallayni alaa seenu akka malee gadi hir'atee jira. Kana jechuun walitti hoggalaallee galiin mootummaan sun argatu barana akka malee hir'ate. Baasiin isaa immoo akka malee dachaan muddate jechuudha. Sababa kanaaf diinagdeen isaanii laafata. Diinagdeen laafatuun gaagama siyaasallee daran jabeessa. Maaliif wannummaan mootummaan suni uummata faranjiitiif uummata alaa kana ittiin sossofataa turte ani abbaa irreetii rakkoo adda addaa nan qaba haa taatu immoo laala biyya hiyyeettii san diinagdeedhaan saffisaan guddisaa jirra jedhaniiti kan nama sossofaa turan. Yoo diinagdeen sun jala laaffataa deeme gama kaaniin uummata miidhaa waan deemtuuf deeggarsi biyya alaatii qabdullee jala laaffataa deema. San qofa osoo hin ta'in biyya sanitti dhaabbilee siyaasaa gamaa jalatti hiriirsite haa ta'u humna waraanaa haa ta'u diinagdee itti hiruudhaan kan biyya san bitaa jirtu diinagdeen jalaa hir'ate jechuun faayidaan reent isaan kennan sun jalaa hir'ataa deema. Bifa kanaan diinagdeen gadi laaffachuun miidhaa qabaata. Gama seekiriitii immoo yookiin immoo militariitiin hoggalaalle iccitiin isaanii amma ba'uu eegaluu deema. Maaliif waraanni isaan qabaachaa turan keessattuu waraanni amma jiru harki guddaan gara harka 70 kan ta'u kan waggoota 15 kana keessatti itti dabalame irra caalaan isaa umriin isaa waggaa 30 gad nam jiru. Irra caalaan isaa takka lola irratti kan hirmaatan jechuudha. Battle tested miti jechuudha. Sababa kanaaf lolli akkuma isaan daldaalan kanatti gama Eertiraatiin yookiin gama biraatiin keessanii yookiin itti taate waraana biyyattii san ittisuu mootummaa san tursiisuu danda'u hin qaban. Kabiraa mindaan waraanaa kennamu akka malee gadi bu'aadha jechuudha. Suuraa leetar haa turu malee waraanni achi keessa jiru kuni jeneraalonni isaanii miliyoonaan waggaa galfatan, qondaalonni isaanii miliyoonaan waggaa galfatan, waraanni achi keessa jiru meeshaa baadhatee uruuf afaan daaratti dhumu kuni dammaquun isaan oolu jechuudha. Kanaaf rakkoo qaba. Kabiraa immoo olaantummaa Tigiroonni waraana keessatti qaban haga ammaa hir'isuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo yeroon ammallee % 95 command post, key command post bakka hongassaa barbaachisoo ta'an kan qabu isaanii jeneraalota biyyattii keessa jiran keessaa harka 85 ol ammallee Tigiroota jechuudha. Kuni isaanillee akka loltoota biraa amananiif ittiin daballee isaan godha. Loltoonni biraa achi keessa jiranillee guyyaa akka lakkaawwatan godha jechuun kana bifa kanaan galaalte gama securitytiinis vulnerability qaban. Gama intelligenceetiin barana kan testii godhamee sirriitti ilaalamee jira gara intelligence yookaan jennu gara damee basaasatiin. Dameen basaasaa wayyaanee akkasitti faarfamaa jiru barana keessattuu sochii Oromoo protestiitiin wanni argame dhugatti jaarmayni basaasa jedhamu hangas mara akka hin jirre jaarmaya laafaa odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Keessattuu immoo gama teekinooloojiitiin hedduu laafaa ta'e ijoolleen teenya tani kompiitarratti qomatee qobarattu laaftutti sirna isaanii addaan kukkutuu kan ittiin dandeesse waan tureef rakkoo qaba. Rakkoon gama intelligensii yookiin immoo gama damee basaasaatiin jiru keessaa tokko ka teekinooloojiiti. Kalammataa akka humna namaati. Saba biraa waan hin amanneef jecha bakka qulfii qofa osoo hin ta'in basaasa core intelligence apparatus operational analysis lachuu keessattuu operationii keessatti analysis keessatti dhibbatti Tigiroota qofa jira. Dhibbatti damee basaasaa uummata kaan odeeffannoo maafi waan adda addaa deemeetu akka waa gurguruuf malee core intelligence kan jennu keessatti kan achi keessatti hirmaataa kan jiru Tigiroota. Kana jechuun odeeffannoon isaan argatanii kanuma dhibbaa saba xiqqaa % 5 san qofa keessaa ta'a jechuudha. Saba dhibbaa kana odeeffannoo irraa argatte walitti hiitee xaxxee bulchuudhaaf uummata kana keessa gadi seenuu danda'uu qabda dameen basaasaa kee. Dameen basaasaa kee garuu uummata kana keessa hin jiru. San qofaa miti. Ijoolleen amma Maqalee Institute Teekinooloojii bakka adda addaatti barsiisanii fidan tuni ijoolleen Tigirootaa tuni yoggaa Finfinnee dhuftee abbootiin isaanii abbeerawwan isaanii maallaqa gurguddaa waan qabaniif mindaa mootummaatiin damee basaasaa keessatti huqqatanii gogoganii jiraachuu barbaadan jechuudha. Waggaa takka lama egaa achi keessa hojjetan booda dhiisanii takka biyya alaa deemanii takka biizinasa mataa ofii banatanii kanaaf namoonni mataa jajjabaa qaban saba biraatirraa argachaa hin jiran sabuma ofiitirrattillee tursiisachuu yookiin immoo riteen godhanii tursiisuu hin dandeenye jechuudha. Kuni laafina damee basaasaatiin amma mul'ataa guddataa deemudha.
Hayyee mee gara Oromiyaatti immoo haa dabarru. Akkuma beekamu gaa OPDO'n mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jiru bifa raafamu keessa jira. Akkuma duratti dhaadatanitti hedduu diiganiiru. Akkuma immoo quba qabnu gariin amma biyya akka hin baane horkamaniiru. Gariin immoo mana hidhaatti illee kaseenantu jiranii. Caasaan isaas hoggaa ilaalanii waan Oromiyaa keessa amma socho'aa jiruun fakkaatu. Mee akka waliigalaatti ati paartiin Oromiyaa bulchaa jiru kun akkamitti ilaalta? Bidiyoon akkuma dura jennetti akka nama mataan garaanii fi miilli walitti hidhaan jirreeti. Amma numaa daraan addaan fagaataa jira jechuudha. Sadarkaa hooggansaatti dammaqiinsi dhufaa jira. Dammaqiinsi dhufaa jira. Kana ni agarra. Akkuma abbaa isaa irra deebi'ee amma dubbatetti garaa kana xiqqoo qulqulleessin heexoo fi waan adda addaatiin mataa kana xiqqoo saamunaa fi handuutiin dhiquu qabna jeetii kan dubbataa jiru. Mataan OPDO xiqqoo dammaqa waan deemeef uummata irraa adda fagaataa jira. Garaan akka malee borcamaa jira jechuudha. Maaliif gara OPDO keessa middle level management sadarkaa zooniitti sadarkaa aanaatti kan hin agarru gama tokkoon ijoollee barattee 2005 asitti seentee jira. Gama kaan OPDO durii gowwajjees kan argeetti jedhamu kanatu itti guutee jira jechuudha. Kan hin baratin kan hin dammaqin kanuma haasayeetuma tuulameetumaatti ta'a. Amma garaan middle managementiin takkaa humna baratee kanaan hoogganamaan jiru. Takkaa gowwajjeesiin hoogganamaan jiru. Odoo gowwajjees qofa achi keessa jiraatee yookiin warri baratin kun warri gandumarraa walitti qabanii bitatanii achi kaayatan kun odoo qofaa achi jiraate ummata dhiitellee cunqursellee ajjeesellee bituu danda'a. Akka akkasiin goone ijoollee baratte kanaan waraansa cinaachaa itti taate qabdee huutee taa'uun jirti jechuudha. Yoommoo gara kaaniin ijoolleen silaa baratte tuni dhuunfannaa akka qabaatu taate sirna san wal qixxeessitee akka ummataan fudhatamu gootee deemuu dandeessi turte jechuudha. Ololumamma isaan deemaniin kanaa laallu. Rakkoo bulchiinsa gaarii. Gowwajjees kuni inuun galuuf bulchiinsa gaarii jechuun maal akka ta'ellee inuun galuufi bulchiinsa gaarii fiduu dhiisii konseptiin isaatuun galuuf. Ijoolleen baratte ni galaaf maal jechuu akka ta'e. Sarvisii yookiin immoo tajaajila hawaasaa saffisiisuu komiin uummataa akka irratti gochuu kana silaa hin dandeetti. Akka kan hin goone gowwajjees danqaratti ta'e ta'a jechuudha. Garaan akka malee warraasaa deemaa jira. Kan ammoo keessattuu manyeen takkaahuu harki sochii uummata Oromoo isaanirra waan bu'uuf barattoonni warri waa barate uummata gammachiisuuf gamaa gamana hulaa ofitti bana. Gowwajjees uummatuma xiqqoo nagaan jirullee dhaqee uleen dha'ee hirribaa ofitti kaasa. Kanaaf jidduun isaa hedduu raafamaa jira. Gara jalaa graasruutii kan jennu uummanni duraanuu mootummaa kanarraa abdiin qabu amma immoo waan lama arge. Tokkoffaa OPDO'n hanga fedhu itti jara wayyaanee kana jalaa bahuu akka hin dandeenye arge. Son qofaa miti. OPDO'n ofii waan jeeqamtee jirtu ofii raafamtee waan jirtuuf uummata ukkaamsuu akkasiin hin dandeenye itti mirkaneessee jira. Fakkeenya tokko lama hedduu lafa tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf uummanni sirnatti kanatti dammaqee tuffachuu isaa kan agartu dura amma hoggaa ayyaanni iidaa godhamu ayyaanni gurguddaan kun kan amantiitis kan aadaattis godhamu qondaalota godinaatii fi kana dhaqee masgiidattis haa taatu dirree bataskaanatti illee dhaqee dubbata. Amma uummanni nutti dhufina dhuftanii balaa isitti bu'aa jennaan takkittiin isii dirree isaanitti argamne jechuudha. Kun wanni si agarsiisu uummannis duraanuu isaan jala jiru amma miila jala haxaa deemaa akka jiru kan agartu haa taatu garuu OPDO'n duute jechuu miti. Hanga sirni sun jiru sirni sun hin turti sirna san keessa kan jiru sirna OPDO jennuun sirna Oromiyaa kana keessa birookiraasii keessa kan jiru qondaalota qofa osoo hin ta'in birookiraasiin achi keessa jiru kan baratee yeroon seenu hiree dhabee dirqisiifamee kan seenu baay'ee jira. Kun egaa hamma tokko sirnicha utubee deemaa jira gara fuuldurallee waanumatti fakkaata. Hariiroon garuu wayyaanee fi OPDO keessa jiru OPDO qofaan amma kan raafamaa jiru. Wayyaanellee akka malee raafamaa jirti. Maaliif raafamaa jirti? Akkuma amma dura jenne wayyaaneen amma lukkuu mormi irraa citee babattisaa jirtudha jechuudha. Mormi irraa kutee jira mallasii wajjin mataan yaaduu hin dandeettu qaamni garuu akkuma dura sanitti jaba haga tokko. Kanaaf mataan yaaduu waan hin dandeenyeef humna qofaan yookiin immoo xannacha qofaan yaadaa deemti jechuudha. Wanni immoo xannacha qofaan yaadanii deeman humna guddaa namarraa hir'isaa laaffisaa deema. Isaan keessatti akkaataan isaan Oromoo protest yookiin immoo sochii Oromootti deebii kennan akkaataan hariiroo biyya alaatti deebii kennan
waan mahaasanu haasa'uu dadhabaa jiran amma ololuma gara tokkoon ministeerri tokko kana jedha ministeerri kaan kana jedha muummichi ministeeraa kana jedha fakkeenyaaf muummichi ministeeraa ikoonomiin keenya barana akka bara deengaddaan guddatu parsantii 8 gadi bu'aa jira gorsaan diinagdee isaa dhimma industirii lakkasa gorsu harka bakkuma lakkii barana inumaayyuu sanii ol dabalee 11 guddanne jira agarte olola ufumaa wal dha'u paarlaamaa irratti dhiyaate manni 88 badee yaa tokko lakki hin banne inumaa 88 dabalee jira kun wanti si agarsiisu maali wayyaanee keessatti wal dhageettiin akka hin jirre wal hubannaan akka hin jirre walii ajajamuun akka hin jirre kan agarra rakkoon leadership isan qofaa miti mallas waan tokko eegalee odoon fitin deebi nan tura jee waan yaadee warra isaan mormu warra isaan sihi jechuun hunda paalaasii keessa aangoo keessa ari'uudhaaf warra akkasiyyee warra akka abbaay warra Sibahat Naggaa warra gurguddaa kana hunda achi keessa haxaa'ee ijoollee ofii qaree tana qofa ol naquu yaalee ture ijoollee ofii qaree ol fideeti warra ari'uu barbaadu sana otoo mana keessaan haxaa'iin ture lamaan kun amma ol qarqabee jira dulloonni yookiin immoo manguddoonni informaalii aangoo qabu diinagdee harkaa qabu dhageettii qabu amma tokko waraanaa fi warra durii kana keessa dhageettii qabu warri amma dhufe kuni ijoollee amma lafaa kaatu keessatti amma tokko dhageettii qabu paartii keessatti garuu dhageettiin qaban jechuudha. Kanaaf borcamni isaan keessa jiru kuni laaffisaa jira. Laafina kana qaroon OPDO keessais BADN keessais argaa jirti. Qaroon BADN maal isaan godhaa jira sitti fakkaate. BADN naannoo Amaaraa waliin dha'uudhaaf jecha wayyaaneen gaafii warra qamaante itti kaafti. Waggaa sana itti kaaftu odoo turte gaafa mallas namni callisee too fudhata. Hogganoonni BADN warri Amaaraa immoo maal jedhan ibiddi mana kiyyaas illee mana keetillee hin jira dhaqeen hin qabseedhee gaafii wal qaayit itti kaase jechuudha. Oromiyaa keessatti illee OPDO keessa warri xiqqoo qalbii qaqqabu maal godhe yoo isaan ka'anii manxarree isin dhabamsiifne jedhanii isaan listii baafatanii Oromoo protestiitti seenuudhaan sochii jabeessuudhaan information nuttis gama adda addaattis dabarsuudhaan ibidda itti qabu jechuudha. Kanaaf sirnichi amma I think jahan dabre kana keessatti gaafa koreen hojii raawwachiiftu ihaadee wal ga'ee ajandaa xumuratee nagaan addaan galee hin jiru. Kun odiyoo fi waan adda addaa irraa dhageenyu jechuudha. Kanaaf sirna san keessatti wal jeequmsi dabalaa deema. Adaduma alaa dhiibbaan itti dabalu immoo dhodhoohinsi sun daran dabalaa deema jechuudha. Hayyee gaariidha. Mee amma gara jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiranii keessattuu egaa atillee keessatti tattaaffii guddaa walitti fiduudhaan jaarmiyaalee Oromoo dhiyeenya kana qooda guddaa bahaa turte. Jaarmiyaaleen Oromoo walitti dhufuun waliin hojjechuun akkuma labsameen Oromoon bakkaayyuu akka malee gammade. Eddammoo wanti kun ta'e baatii 2 lakkaawamaa jira. Wanti dhaga'amaatu jiru. Isa kana eessa gahee ka jedhanii gaaffiis gara keenyatti illee ergantu hedduutu jiranii. Mee isa kana akkuma duras sirriitti waan quba qabduufanii mee waan kanarraa maal jetta Boojawaa? Gaaffiin sun gaaffii hogganoota saniin malee natti fakkaata. Haa taatu garuu walumaa galatti deebisuudhaaf abdiin nuti qabnu ammas yoo taate irratti hojjetaa jiran jennee abdanna. Akkuma nama duratti jee uummata jechuun osoo hin ta'in ifii jecha relevant politically relevant ta'anii itti fufuu yoo ka barbaadan taate jaarmaalee murnoonni siyaasaa akkas jaarmaatti itti fufuu yoo ka barbaadan taate uummata keessatti dhageettiin qaban tursiifachuu xiqqoo dabalachuu yoo ka barbaadan taate gara humna tokkotti deebi'anii as bahuun tokkummaa san immoo hojiin agarsiisanii deemuun dirqamata. Yookaan akkuma soogiddaatitti baqanii badu yookiin immoo akkuma gufuutitti bakkuma sanii qancaranii hafu. Kana beekuu danda'uudha qaban. Maaliif Oromoon har'a Oromoo waggaa 3-4 duraatiin jechuudha. Oromoo addada isaan wal borcaniin, addada isaan wal jeeqaniin, addada isaan tokkummaa tokko beeksisanii gaaf kaan immoo bakka sagalitti san obsee deemuu hin danda'u. Oromoon san gurallee itti gaafatu qabsoon isaa itti fufa. Jaarmiyoonni kun tokko ta'anii ta'uu baatanii qabsoon Oromoo itti fufa. Isaan tokko ta'uun isaaniifillee gaariidha, qabsoo Oromootiifillee gaariidha. Garuu isaan tokko ta'uu dhabaniif immoo hojiidhaan as bahuu baataniif ammoo qabsoon duuba deebi'a miti. Maaliif qabsoon uummata Oromoo hirkattummaa jaarmiyaa siyaasaa irraa bilisa of baaftee jirti. Qabsoon qabsoo uummataa taatee jirti. Uummanni qabsoo isaa ifitti deeffatee jira jechuudha. Kanaaf
haala san beekanii jabaatanii akka deeman abdii qabna. Nulleen hamma dandeenyen dhageettuu qabnuun waan uummataaf waadaa galan san bakkaan akka gahan gorsas waannas waan barbaachisu hunda ni goona. Isinillee gama keessanii fi miidiyaaleen biraatis akka isaan hin irraanfanne waadaa uummataa galan eessaan akka gahan yaadachiisuun gaafachuun uummata gabaasuun barbaachisanatti fakkaata. Waanuma gaarii dhageenya jeetiin abdadha. Gaariidha. Egaa mee gara mormii guutummaa Oromiyaa keessatti baatii 8 lakkoofsisee sadaasa 12 bara 2015 irraa kaasee hanga har'aatti gaggeeffamaa jira. Lubbuun hedduutu har'aallee darbaa jira. Mee akka waliigalaatti mormiin gaaffiin uummata keenyaa mormiin qabsoon gaggeeffamaa jiru sadarkaa maaliirra jira amma akkamitti ibsama ammaa kanarraa haasofnu? I think mormiin ji'a 8 osoo addaan citeen du'e waggaa jedhan ka'aa laaffate waggaa jedhan saffisaa deemu kan ajaa'ibaa kana sochii jabaatu Oromiyaa guutuutti gaggeeffamaa jira. Sirna sarraasaa deema. Irra haasayaa turre namoota wajjini. Yeroo wayyaaneen dippiloomaatota wal agartu hunda under control goonee jira. To'annee jirra jettiin. Osoo isaan walgahii faranjii wajjin qaban san hin bahin sochiin tokko yookiin Harargeetti mul'ata yookiin Wallaggatti mul'ata yookiin Arsii keessatti mul'ata jechuudha. Akkana nuun jenne hunoo sochiin gamanaan deeme asiin karaan cufame asiin maaliin ta'e kan jedhan kuni confidence isaan qaban laaffisaa akka deemu fudhatama isaan qaban akka laaffisaa deemu godhaa jira. Sirna san keessatti warri argu hin argaa. Sirnatti maal godhaa jira sitti fakkaate sochiin Oromoo takka takkaan biloon irraa hiikaa jira jechuudha. Nagartee hoggaan biloonni namarraa hiikamu yoo shofeera gamna ta'e malee kama kiinaa isaa sirriitti beeku ta'e malee hin dhaga'u callisee ta'u oofa. Biloonni otoo inni ilaalu gaaf kaan mariin harka isaatti hafee goomaan irraa yaa'a. Rakkoon wayyaanee amma shofeera hin qabdu. Tasaafaarima itti guutamee callisee deemu jira. Goommaan irraa yaa'aa jira. Oromoon takka takkaan biloon irraa yaasaa jirti. Gaasa keessaa naqaa jirti jechuudha. Kanaaf sochiin amma haga ammaa deemaa jiru sochii nama boonsuu kana jechuun garuu gahaa miti. Dabaluu danda'uudha qaba. Sadarkaa biyyoolessaatti deebi'ee guddachuu danda'uudha qaba. Tarsiimoo isaa babal'ifachaa deemuu danda'uudha qaba. Jabaachaa deemuu danda'uudha qaba. Keessattuu sochiin baha Oromiyaatti godhamaa jiru kun baha Oromiyaa qofarratti ilaalamuu qabu. Daran babal'atee yoo deemu taate malee sirnichi humna isaa naannoo biraatirraa baasee naannoo bahaa qofarratti fuulleffatee yoo kan deemu taate naannoo san laaffisuu danda'a jechuudha. Kanaaf walirratti ilaaluu dhabuunii fi sochii san daran jabeessaa tarsiimoo ofii tooftaa ofiitillee babal'ifachaa deemuun barbaachisaadha fakkaata. Kanarratti ijoollee waan kana hojjetan biyyan keenya waan kana hojjetan itti yaadaa tarsiimoo baasaa akka deeman abdii goonaa ni mo'atan jennetti. Abdannaan gammaatti illee waan hedduu nama ajaa'ibu kan godhaa jiran. Inuma hidhama namni garuu jala hoggan bakka buusaa deemaa waan jiruuf I think ammallee hamileen gaarii jira fakkaata. Mee keessattuu egaa akkuma beekamu mormii Oromoo yookaan immoo Oromoo protestiin kun egaa dhageettii Oromoo biyya alaattis sadarkaa guddaatti kan argamsiisedha. Mee gama kanaan gama injifannoo dippiloomaasiitiin akkamitti ibsama? Mee odeeffannoon garaagaraa ni jiranii gama Ameerikaatiin dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaatiin mee isa kanarraa waan daawwattoota keenyaaf ibsitu? Egaa injifannoon tokko kana warri Awurooppaa dabarsisuun ni jira. Kan warri Awurooppaa dabarsisuun keessattuu dheengadda UK Awurooppaa keessaa bahuun murtiin isaan gama seeraatiin baasan sun gara hojiitti akka raawwatamuuf hiree guddaa dabala. Kun injifannoo tokko. Gara Ameerikaattiin haala nama dinqisiisuun seenetii keessatti koreen hajaa alaa gaafii Oromoodhaa fudhatee gara seenetii guutuutti ergee jira. Namni keenya hubachuu qabu injifannoon kun guddaa ta'uu isaa hubachuu qabu. Gaafiilee koree kanaaf dhiyaatan keessaa tokko afraffaa qofatu gara seenetii deemaa jechuudha. Yoo gaafileen 100 ka dhiyaatan taate san keessaa kan gara wanni deemu 30 qofa jechuudha. Gaafileen 10 yoo dhiyaatan taate 3 qofa gara seenetii deemaa jechuudha. Kan Oromoo warra sadeen san keessaa seenetii amma akka hubannutti dabruudhaaf harka 90 qaba. Oromoon biyya alaa jiran jabaatanii yoo deeman kurnan san itti guutanii mo'achuudhaaf hiree guddaa qabu. Wayyaaneen waan kana kuffisuudhaaf
akkuma waan kana dhageen Tedros Adhanom China irraa biyyattuun galle China irraa kan fiigaa biyya kana dhufe hedduudha yaalaa jira tattaaffii hedduudha godhaa jiranii mallaqa guddaa itti naqaa jiranii garuu dhugaan Oromoo hinaafu uummanni keenya biyya alaa jiru kun ijoollee waan kana hojjetaa jiran kun yoo jabaatanii kan deeman taate gama kana illee ni waama Awustiraaliyaattis bakka adda addaattis hojii gaariitu hojjetamaa jira wanti ilaalamuu qabu maal seete injifannoon gama dippiloomaasiitiin hojiin gama dippiloomaasiitiin hojjetamaa jiru kun mataa isaatiin bilisummaa fida yookiin immoo qabsoo dana bakkaan gaha jechuu miti. Tumsa godha. Akkamitti tumsa godha? Tokko gaafiin teenya dhugoommii akka qabaattu fida jechuudha. Gaafiin teenya dhugoommii qabaattee akka fudhatama argataa deemtu dhugaan Oromoo akka baatu godha. Kuni maal godha? Si fakkaate faranjoonnis taatee warri biraa warri mootummaa sansaba adda addaatiin gargaaruu barbaadan as baafatanii akka dubbanne afaan nurraa qabsiisa jechuudha. Arraba nurraa qabsiisa jechuudha. Kararraa akka maqan godha jechuudha. Kararraa yoo dhaabatan taate akka fuula garagalfatan godha jechuudha. Kanaaf gama tokkoon injifannoo akkanaa fida. Gama biraatiin immoo uummata keenyaaf hamilee kennaa jechuudha. Uummata keenyaaf hamilee kennaa mootummaa san miidha. Nu fayyadurra faayidaa nuu qaburra direct faayidaa nuu qaburra miidhaa mootummaa san irraa hin qabu. Maaliif qabsoon Oromoo qabsoo ofirratti hirkachuudhaati. Mootummaan wayyaanee immoo mootummaa biyya alaatti irratti maxxantuudhaati. Gartee? Kanaaf adda warri alaa kun qabsoo Oromoo tan dhugeeffatee fudhataa deemeni maxxantummaan wayyaaneen waan itti maxxantu muka itti rarraatu dhabaa deemti jechuudha. Mukni sun jalaa fagaataa jalaa laaffataa deema jechuudha. Kanaaf hojiin nuti dippiloomaasiin Oromoon biyya alaatti godhaa deemu kuni wanni inni fidu maali? Oromoodhaaf hirkoo ta'u osoo hin taane wayyaaneedhaaf hirkoo ta'uu dhiisaa deemaa jechuudha. Wayyaaneen muka itti rarraatu dhabde jechuun Oromoon fuulaa fuulatti walitti baatee jechuudha. Oromoo wayyaaneen otoo isiin alagatti hin hirkatiin yoo walitti baane halkan lama akka hin bulle wayyaaneen beekti. Halkan lama akka hin bulle beekti jechuudha. Kanaaf hojiin dippiloomaasii wanni irratti deemamuu qabu Ameerikaatu qawwee nuu kenna akka gariin keenya namoonni keenya garii yaadanitti Ameerikaan mootummaa wayyaanee buuftee dhaabatu achitti fannisuu heddi kun jiba namni keenya kana dhaggeeffachuu qabu hin jiru wanni akkasii. Ameerikaan sabrii godhuu qaba Oromoon namni keenya kana sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Biitii alaa dhuftee biyyatee bilisoomsitee sii kennitu hin jirtu. Wanni nuti biyya alaatirraa gaafan wanni biyya alaatirraa eeggannu wanni biyya alaa dippiloomaasii irratti hojjennuuf himannuu fi diina keenyaaf hirkoo hin ta'ina. Karaa keenya irratti gufuu hin ta'ina. Ulee nuu ta'a miti. Gufuu nuti hin ta'ina karaarraa nuu siqaadha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan milkaayaa waan jiru natti fakkaata. Keessattuu sadarkaa Ameerikaa sadarkaa seenetitti wanni kun dhufuun amma sadarkaa koongiresiitti illee dhufaa jira. Wanni kun dabalaa deemuun qabsoo Oromootiif karaa guddaa banaa akka deemu diina immoo laaffisaa akka deemutti kan laatu. Hayyee gaarii dhagaa qabsoo karaa nagaa karaa biraa immoo qabsoo karaa nagaa biyya keessatti dhaabbileen gaggeessaa jiran keessaa paartiin koongiresii federaalistii Oromoo isa tokkodha. Haa ta'uti mootummaan kun kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa shororkeessaa jedhee mana hidhaatti darbee jira. Har'a immoo si waliin keessattuu dura ta'an paartii koongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa wajjin wal argitaniittu. Dhimmoota adeemsa qabsoo Oromoo kanarratti maal waliin haasoftanii wanti ati daawwattoota keenyaaf kanarraa akka dhaamsaatti dabarsuu dandeessu jira? Waan hogganoota wajjin haasofnu yoo uummatatti ka'imnu taate hoggana ta'uu nyaatti. Waan waliin haasofne miidiyaa irratti hin haasofnu. Haa taatu waliigalatti haala qabsoo biyya keessa jiruuf haala sochii biyya keessa jiru. Odeeffannoo wal jijjiiruun ni jira. Haala biyya alaa jiru kanas odeeffannoo waliin kennuun ni jira. Isaan qofa osoo hin ta'in sadarkaa adda addaatti akkuma beektutti bakka adda addaa hoggaan deemu hogganoota Oromoo nan argaa nan dubbisa. Hojii miidiyaaf hojjennuuf waan barbaachisaa ta'eef qabsoon nuti gama miidiyaan goonu kan milkaa'uu dandeessu qabsoo namoonni akka Dr. Mararaas ta'anii namoonni biroo uummata keessatti hojjetaniin wal hubannaan wal simatee harka wal keessa naqatee yoo deeme qofaadha jechuudha. Kanaaf dhimmoota tarsiimoota irratti dhimmoota imaammataata irratti waliin mari'achuun barbaachisaadha. Marii akkasiitti kan waliin goone dhugaadha. Paartii san keessaa namni xiqqaan nama gara 6,000tu hidhame.
kun haga tokko paartii sanii laaffisa. Garuu namni keenya waan tokko beekuu qaba. Hogganaadhaaf qabsaadhaaf hidhamuuni qabsoo qofa laaffisu. Haala ittiin jabu hidhamuun qaama qabsooti. Mana hidhaa keessatti qabsoo hojjetamu baay'eetu jira. Kan ammoo par excellence hojjetaa jiranii Baqqalaan, Dajaneen, Addisuun, ijoolleen achi keessa jiran ol baanaan waan hedduudha kan hojjetaa jiran. Badii mootummaa sanii bifa addaatiin agarsiisaa jiran. Isaan hidhamuun erga hidhaman immoo murannoodhaan gaafa isaan halluu gurraacha uffatan jedhaniin qullaa dhaquun isaanii waan agarsiisu murannoo isaaniitti agarsiisa jechuudha. Mootummaa san qullaa hambisa isaaniif garuu gootummaa isaaniif mirkaneessa. Manneen murtii keessatti mootummaa san rakkisuun mana hidhaa san keessatti ilmaan kan jiran ilmaan Oromooti. Wanni hojjetamu baay'ee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaa waan hedduutu hojjetama jechuudha. San qofaa miti. Isaan yeroo diinni itti hammaatu dheessuu diduunii fi murannoodhaan diina dura dhaabbachuun sun maal fidaa dargaggoon manguddoon qonnaan bulaan barataan barsiisaan ala jiru suni akka onnee dabalatu murannoon isaa akka dabalu godha jechuudha. Kanaaf buleeyyan keenya jaallan keenya mana hidhaa keessa jiran ammas qabsootti jiran qabsoo irraa harkaa miilli hin hidhamne dhugaadhaa akka alaa sanitti waa hedduu qindeessuudhaaf isaan rakkisu malee mana hidhaa keessatti illee qabsoo itti fufan jechuudha. Bu'aa guddaatu irraa argama. Kanaaf isaanis qabsoo bifa sanii itti fufaa jiranii akka silaa wayyaaniin yaaddeen namoota jajjaboo kana yoo hiine hogganoota olaanaa fi uummata addaan kunnaadha. Beesikaalii wanni isaan Dr. Mararaa Baqqalaa Nagaatii fi warra kaan alatti dhiisanii warra immoo isaanitti aanee jiru wanni hidhanii fi kan hoggana olaanaa uummataan walitti hidhu hoggana jidduu jiru kana. Hoggana jidduu kana operational leaders warra jennuun kana yoo jidduu baafne qilleensa irratti akka Dr. Mararaan jedhu maansaafaf qilleensa irratti hambifnaadha. Inafde uummanni akkuma itti fufeen sochiin daranuu cimee itti fufee deemaa jira jechuudha. Kanaaf kun immoo haalli sun akka ta'uuf muuxannoolee waggoota 20 wayii dabra kana irraa wanni baratamee lafa kaayamee caasaanii fi tarsiimoon lafa kaayamee hojjetaa akka jirudha jechuudha kan agarru. Ayyee egaa xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed marii keenya gara goolabuutti jirra. Akka waliigalaatti adeemsaan gaammaa deemame kanarratti dhumarratti fuulduree Oromoo akkamitti akeekta? Ani wayin raayiduudha xiinxalaadha malee. Fuuldureen Oromoo abdii guddaan na mul'ata. Wanta akka dhibbaa dhibbatti haasa'uu hin dandeenyu. Dhaloota amma lafaa biqilu kana abaddan ukkaamsanii cunqursanii saamanii bituun hin danda'amu. Biyya bilisoomte biyya dimokiraatota misoomte dhibbaa dhibbatti ni ijaarra jedhee dubbachuun yoo dadhabe waan takka garuu dhibbaa dhibbatti abbaa fedhatti himuu hin danda'amu. Amma booda Oromiyaa fi ilmaan Oromootirra olaantummaan Habashaa turuu hin danda'u. Cunqursaan Habashaa turuu hin danda'u. Alagaan amma booda Oromoo bituu hin danda'u. Bakka fedhe haa dhufu. Bakka fedhe haa dhufu. Ollaa keenya haa ta'u. Biyya Faranjiitii haa dhufu samii gadaa bu'u. Amma booda dhaloota hin bitamne uumamee jira. Wanni biraa yoo hanqate abboonni keenya qabsaa'onni nu dura dabran wanni isaan hojjetan wanni isaan qabrii keessatti illee lafeen isaanii handaaratti haftellee wanni ittiin boontu maali? Dhaloota hin bitamne dhaloota hin fudhanne argatee jira jechuudha. Kalee deengadda waan ta'aa jiru laali. Agaazii amma funyaanitti hidhatee uummata keessa deemu bira dhaabattee ijoolleen alaabaa makiinaa isaatti irratti agarsiisaa turte ijoolleen. Kanaaf namni osoo hiriyoonni isaanii buleen isaanii biratti kufan ijoolleen itti fufaa deemu kan gama hedduudhaan wanni agartu Oromiyaa guutuu keessatti wanni agartu dhaloota hin bitamne uumuu hin danda'amee jira. Kuni sirna Habashaa akka kuffisu olaantummaa Habashaa waggoota dhibbaaf wayiif ture goolabbitti akka geessu wanta akka shakkii hin qabu. Wanni ana na yaachisu wanni nama hundaa'uu yaachisuu qaba jedhee yaadu sirna Habashaa olaantummaa Habashaa kana eega ofirraa gombolchinee awwaallee booda awwaala olaantummaa Habashaa kanatti irratti bilisummaa dimokiraasii misooma magarsuu danda'uudha qaba. Dhaloonni kuni sirna saamtuu alagaadhaa sirna hattuu alagaadhaa cunqursituu alagaa eega ofirraa darbe booda
qalbii isaa gara tokko dachaasee qabeenya rabbiin kenneef risoorsii rabbiin kenneef irratti hojjetatee misoomuu fi baqarraa hafuu dalagatee wixxifatee guddachuu danda'uu qaba. Roorroo alagaa jalaa ba'ee roorroo obboleessa fi jalatti kufuun barbaadu. Kanaaf sirna bilisummaa qabu, sirna tasgabbii qabu. Eega bilisoomee booda lola wal keessaatis haa taatu lola alagaatiin seenuun barbaadu biyya tasgabbaa'ee uumuudha barbaada jechuudha. Qabeenya Oromiyaa I think hawaasa Qatar jiranitti naasaa ture na fakkaata. Addunyaa irratti uummanni akka Oromoo baqataa jiru amma yoo warra Siiriyaa taate malee hin jiru. Dargaggeeyyiin keenya kan waa meeqa dalaguu danda'an kan baqataa jiran. Kan hoggaatu deebinee ilaalle Oromiyaan badhaasa uumamaatiin addunyaa irratti tokkoffaa jennee ittiin hojjechuu hin dandeenye. Garuu qabeenyi uumamaa Oromiyaan qabdu yoo addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa lammaffaa shanaffaa nu baasuu baate nyaannee akka jiraannu biyya teenya irratti akka hin beelooyne akka garaan nu duwwanne akka hin daarre akka hin jiraannu nyaanne nu godhuu ni danda'a jechuudha. Qabeenyi Oromiyaan qabduu fi uummanni Oromoo qabu. Maaliif hiree osoo qabeenyi sun jiru dargaggeeyyiin kun baratanii eebbifamanii kanii baqatanii karaa irratti dhuman. Obboleeyyan keenya shamarran keenya kan waan meeqa hojjechuu danda'an biyya Arabaa akka maleetti nama jibbuu fi keessa jiraachuu dhiisi keessaan dabruudhaaf nama sururu keessatti wanni nama isaan hin geenyeef ashkara ta'anii jiraataniif maali? Diinagdee teenya risoorsii leeccalloo Oromiyaadha diinni dhuunfatee ofii nyaatee quufee nurratti bulgaafata bulgaa isaa san dheefa namni kan biyyaa bahaa jiru. Diinagdee qofaa miti ijoolleen teenya kan biyyaa bahaa jirtu. Abdii kutachiisuu irratti waan hojjetamaa jiruuf jechuudha. Kanaaf rakkoo baqaa Oromoo irraa hambisuudhaaf, rakkoo ajjechaa irraa hambisuudhaaf, kabajamnee jiraachuudhaaf, qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudhaaf bilisoomuun dirqama. Olaantummaa Habashaa dhaabsisanii cabsanii sirna walqixxummaa, sirna dimokiraasii, sirna misoomaa gadi ijaaruun dirqama jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo yoomiyyuu ol humna gahaa qabu. Yoomiyyuu ol uummata qarame qabu. Yoomiyyuu ol uummata kutata qabu. Yoomiyyuu ol haala addunyaa mijaawaadha qabna jechuudha. Yoo warrummaan sadarkaa hooggansaatti sadarkaa adda addaatti jiru kufne malee bishaan gahaa biyyee gahaa jira. Biyyi takka ooyiruun takka biyyee gabbataa qabaattee bishaan gahaa qabaattee dirqama midhaan gaarii magarsiiti yookiin immoo midhaan hedduu irraa galaa miti. Akka abbaa qotuuti jechuudha. Yoo abbaan qotu sun sanafii ta'e, laafaa ta'e, xiqquma qoqqotee yoo karra deemu taate yookiin immoo nama biraatiin yoo guutuu akka kennu taate hanga silaa argachuu qabu san hin argatu jechuudha. Osoo lafa gabbataa qabu, osoo bishaan ajaa'ibaa qabu, ilmaan isaa cittoon fixa beelan. Yoo garuu abbichi sun jabaatee itti cichee kan hojjetu taate akka gaariitti misoomfatee maatii isaa qofa osoo hin ta'in nama biraatiif illee dabaluu danda'a jechuudha. Kanaaf hoogganni Oromoo kan amma jiruuf kan lafaa dhufuusi gabaree jabaa san ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Kan lafa isaa san waan rabbiin uumeen qofa osoo hin ta'in irratti humna isaatiif hurkaa isaa dabalee waan isiin baaftu san dabaluu danda'u. Kanaaf kana maaliin waliin fakkeessuu danda'a? Dhaloonni harreefu siin jedhu kuni ka lafaa dhufe ka diinaa hin bitamne kun ka dharraa bilisummaadhaa qabu hawwii bilisummaadhaa qabu guyyaa guyyaan dhiiga isaatiin mirkaneessaa deemu kun kan tokkummaan isaa sibiila irra cimaa kuni akka lafa gabbattu kan bonaaf ganna bishaan qabduuti jechuudha. Kana bishaan kanaafi biyyee kana waliin gahanii irra facaasanii bakkaan gahuuni dirqama hooggansaati jechuudha. Dirqama keenya jechuudha. Hooggansa hoggaa jennu kan sadarkaa miidiyaatti jiru, kan sadarkaa siyaasaatti jiru, kan biizinasii keessa jiru, bifa adda addaatiin kan jiru kuni roga itti jiruun itti jabaachaa, walitti illee caaseffachaa, walitti dhufaa deemuu danda'uudha qaba. Kanarratti bifa adda addaatiin yaalaa jirra, hojjetaa jirra, garuu gahaa miti. Namni waa hojjetu tokko, hoogganni waa hojjetu tokko, wanni ana gamma hojjedhe gahee je'ee gaafa garaatiif godhee ciisu seene gaafa waan hojjetetti quufe if duuba deebina. Yeroo hunda
daran beela'u, daran bololu, daran hawwuu danda'uu qabna jechuudha. We should be greedy for more achievement more argachuudhaaf irratti hojjechuudha qabna jechuudha. Kanarra hojjanneerra boru daran hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Iftaan daran hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Haga lubbuun nu keessa jirutti, haga humni nu keessa jirutti hojjechuu jechuudha. Yoo akkasii hojjanne ummata hagana jabaate, ummata hagana dammaqe, ummata hagana kutannoo murannoo qabu kana if duuba yoo qabaannu taate gaarii nuti koruu hin dandeenye, gufuun nuti jalaa kaasuu hin dandeenye, malkaan nuti hin qaxxaamurre hin jiru jechuudha. Kanaaf hogganni keenyas kanarratti jabaachuudha qaba. Dargaggeeyyiin keenyas, shamarran keenyas, haadhaa fi abboon keenya hunduu qabsaa'uu itti jabaachuu qaba. Qabsoo hoggaa jennu immoo qawwee qabatanii kan deeman qofaa miti. Yookiin immoo kan karaarratti ba'anii mootummaadhaan wal dura dhaabbatan kan qofaa miti. Yeroo qonnaan bulaan keenya lafa isaatirratti dalagatee gibira jalaa harkisu, lafarra harkisu, hoggaa daldalaan keenya bifa adda addaan keessatti hirmaate jijjiirama gurguddaa fiduu danda'a. Kanarratti namuu bakka jiruun kan biyya keessa jiru, kan biyya alaa jiru, kan bafa adda addaatiin jiru waan danda'een yoo irra jabaate bilisummaan dhiyoodhaa kanarra jabaadhaan jaadama qaba. Hayyee xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed egaa dhimmoota garaagaraa irratti ibsa bal'aa akkaataa kanaan dhiyaattee nuu kennuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Atillee galatoomii dammaqa. Hayyee egaa daawwattoota keenyaa turtii hanga ammaa xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed waliin goone kanumaan xumurreerraa. Sagantaa keenya xiinxalaa har'aas kanumaan goolabneerraa torbee mata duree biraa irratti marii gara addaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isinii hawwa. Dhiibbaa qabaachuu ni danda'ani. Kana jechuun biyya achi keessa seentu biyya akka malee exceptionally humna guddaa qabdu jaalatamtu jechuu miti. Marsaadhaan dhufee seena regionally kennu jechuun naannoon ardiidhaan yookiin immoo political communityidhaan kennu naannee dhufa. Itoophiyaan amma qofaa miti amma dura marsaa lama gaafa Haile Sillaasee illee seentee turte gaafa Dargii illee seentee turte amma yeroo sadaffaatti kan seenaa jirtu biyyoonni Itoophiyaa illee lallaafoo ta'an baay'eetu dhawaataan achi keessa seenaa. Afrikaa keessatti Itoophiyaan har'a qofa osoo hin ta'in durillee gaheen isii guddaadha jechuun biyyoota Afrikaa keessatti amma tokko dhageettii siyaasaa baay'ina ummataatiin haa taatu qabsuma lafaatiin haa taatu durumarraa kaasee qaban Afran keessatti akka Itoophiyaadha. Sadan afan Masrii yookiin Ijipt, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaati jechuudha. Kanaaf jarri kun amma dura waggoota dabran kana keessa waan turaniif amma Itoophiyaan argachuunis waan nama dinquu miti. Dhiibbaa akkamii gara fuulduraa qabaata dhiibbaa ammas hin qabaatu. Hanga biyyoonni osoo Security Council keessa osoo taa'anii mootummaan isaanii aangoo irraa darbame baay'ee jira jechuudha. Kanaaf achi keessa jiraachuun wayyaanee baraarsa jedhanii kan yaadan yoo jiraatan illee doongoora hangas mara dhiibbaa jabaa hin qabaatu. Hayyee gaariidha. Gaamee gara biyya keessatti hoggaa deebinu inni guddaan mormiin gaaffii mirgaa baatii 8tiif itti fufee jira akka Oromiyaatti. Mee haala mootummaan isa sanatti deemuun dura mee mootummaa Itoophiyaa irraa kaan mootummaan Itoophiyaa gama dinagdeetiin, gama humnaatiin, gama tikaa fi keessattuu waraanaatiin mee haala akkamii irratti argamti? Akkamitti gamaggamta obbo Jawaar? Adda rakkoon isaanii guddaan amma dinagdeedha. Waggoota muraasa dabranitti uummanni baay'ee bal'aalleen fayyadamuu baatu dinagdeen isaanii hamma tokko saffisaan guddataa ture tujjaarotaa fi warra TPLF illee fayyade jechuudha. Amma garuu guddinni dinagdee bara deengaddaa ture barana walakkaadhaan gadi bu'e. Bara deengaddaa realistically olaallee dinagdeen biyya sanii gara % 7 guddataa ture. Bara gara 4.5 gadi deebi'ee jira. Sababa lama gurguddaa qaba. Tokko hongeen biyyattii san dhahee callaa midhaanii hir'isuu qofa osoo hin ta'in
maallayni bifa adda addaatiin deemu gara sanirratti akka deemu kaalaa seenus haa taatu kan gama adda addaatiin seenu garasitti akka goru godhee kun miidhaa tokko qaba dinagdee irratti. Gama lammataa garuu miidhaa guddaa kan fide sochiin Oromooti. Sochiin Oromoo trade volume yookiin immoo hamma daldalaa jijjiirama daldalaa hir'isuudhaan baasii mootummaan bifa adda addaatiin baasu dabaluudhaan investmentii duraan faranjoonnis haa taatu araboonni warra adda addaa lafa Oromoo bilaashitti fudhannee ittiin duroomne jedhan Oromoon lafa fi deeffataa akka jirtuu fi mootummaan sun turuu akka hin dandeenye arguu isaaniitti irraa kan ka'e investment flow yookiin immoo investmentiin mallayni alaa seenu akka malee gadi hir'atee jira. Kana jechuun walitti hoggalaallee galiin mootummaan sun argatu barana akka malee hir'ate. Baasiin isaa immoo akka malee dachaan muddate jechuudha. Sababa kanaaf diinagdeen isaanii laafata. Diinagdeen laafatuun gaagama siyaasallee daran jabeessa. Maaliif wannummaan mootummaan suni uummata faranjiitiif uummata alaa kana ittiin sossobataa turte ani abbaa irreetii rakkoo adda addaan qaba haa taatu immoo laala biyya hiyyeetti san diinagdeedhaan saffisaan guddisaa jirra jedhaniiti kan nama sossobaa turan. Yoo diinagdeen sun jala laaffataa deeme gama kaaniin uummata miidhaa waan deemtuuf deeggarsi biyya alaatii qabdullee jala laaffataa deema. San qofa osoo hin ta'in biyya sanitti dhaabbilee siyaasaa gamaa jalatti hiriirsite haa ta'u humna waraanaa haa ta'u diinagdee itti hiruudhaan kan biyya san bitaa jirtu diinagdeen jalaa hir'ate jechuun faayidaan reent isaan kennan sun jalaa hir'ataa deema. Bifa kanaan diinagdeen gadi laaffachuun miidhaa qabaata. Gama seekiriitii immoo yookiin immoo militariitiin hoggalaalle iccitiin isaanii amma ba'uu eegaluu deema. Maaliif waraanni isaan qabaachaa turan keessattuu waraanni amma jiru harki guddaan gara harka 70 kan ta'u kan waggoota 15 kana keessatti itti dabalame irra caalaan isaa umriin isaa waggaa 30 gannam jiru. Irra caalaan isaa takkaa lola irratti kan hirmaatan jechuudha. Battle tested miti jechuudha. Sababa kanaaf lolli akkuma isaan daldaalan kanatti gama Eertiraatiin yookiin gama biraatiin keessanii yookiin itti taate waraana biyyattii san ittisuu mootummaa san tursiisuu danda'u hin qaban. Kabiraa mindaan waraanaa kennamu akka malee gadi bu'aadha jechuudha. Suuraa lolleetar haa turu malee waraanni achi keessa jiru kuni jeneraalonni isaanii miliyoonaan waggaa galfatan, qondaalonni isaanii miliyoonaan waggaa galfatan waraanni achi keessa jiru meeshaa baadhatee uruuf afaan daaratti dhumu kuni dammaquun isaan oolu jechuudha. Kanaaf rakkoo qaba. Kabiraa immoo olaantummaa Tigiroonni waraana keessatti qaban haga ammaa hir'isuu hin dandeenye jechuudha. Yeroon ammallee % 95 command post, key command post bakka hongassaa barbaachisoo ta'an kan qabu isaanii jeneraalota biyyattii keessa jiran keessaa harka 85 ol ammallee Tigiroota jechuudha. Kuni isaanillee akka loltoota biraa amananiif ittiin daballee isaan godha. Loltoonni biraa achi keessa jiranillee guyyaa akka lakkaawwatan godha jechuun kana bifa kanaan galaalte gama securitytiinis vulnerability qaban. Gama intelligenceetiin barana kan testii godhamee sirriitti ilaalamee jira gara intelligence yookaan jennu gara damee basaasatiin. Dameen basaasaa wayyaanee akkasitti faarfamaa jiru barana keessattuu sochii Oromoo protestiitiin wanni argame dhugatti jaarmayni basaasa jedhamu hangas mara akka hin jirre jaarmaya laafaa odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Keessattuu immoo gama teekinooloojiitiin hedduu laafaa ta'e ijoolleen teenya tani kompiitara xiqqoo barattu laaftutti sirna isaanii addaan kukkutuu kan ittiin dandeesse waan tureef rakkoo qaba. Rakkoon gama intelligensii yookiin immoo gama damee basaasaatiin jiru keessaa tokko ka teekinooloojiiti. Kalammataa akka humna namaati. Saba biraa waan hin amanneef jecha bakka qulfii qofa osoo hin ta'in basaasa core intelligence apparatus operational analysis lachuu keessattuu operationii keessatti analysis keessatti dhibbatti Tigiroota qofa jira. Dhibbatti damee basaasa uummata kaan odeeffannoo maafi waan adda addaa deemeetu akka hashaleessa jechuudha. Kanaaf sababa kanaan ammas taatee gara fuuldura Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu yookiin immoo wayyaanee fi Shaabiyaa jidduu lolliin godhamee yaadu. Gaanfa Afrikaa keessa ammallee gara Itoophiyaatti odoo hin seenne Bojowaar amma daawwannaa muummichi ministeeraa Israa'el godhu amma Itoophiyaatti paarlaamaa irratti haasaa inni godhe keessumattuu mootummaa sana mootummaa odoo akkasitti uummata ajjeesaa jiru dhiittaa mirga namummaa daangaa darbetoo raawwataa jiru hedduu faarsaadha ka ture. Inni kun keessattuu haamlee uummata keenya irratti adeemsa qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa inni qabaatu jira. Karaa biraa immoo Eertiraa fi dhimmi Masrii fi Itoophiyaa gidduu sana deddeemuutu jira. Hariiroo waraanaa tikaa dhaabbannaa ka jedhanis waan akkasiin deema. Inni kunoo maali?
Mee asumaan daawwattoota keenyaaf ibsuuf waan kana lamaan irraa. Hariiroo Israa'elii fi wayyaanee jidduu jiru xiqqoo akka malee egzaajireetu xiqqoo ol kaafamee dubbatamaa jiru malee hanga samarii miti. Akka inni daawwannaa muummicha ministeeraa kuni waggaa 30 oliif muummichi ministeeraa Israa'el waggaa Afrikaa daawwatu kun nama duraati. Maaliif baroota 70mootaaf 80moota keessatti biyyoonni Afrikaa warra Palestaan cinaa dhaabbatanii waan turaniif hariiroon isaan Israa'el wajjin qaban guddaan ture. Palestaan akka miseensaatti deeggarsa guddaa qabdi. Miseensuma godhamtee fudhatamti Afrikaan Yuuniyeenii keessatti. Kanaaf hariiroo san fooyyeffachuudhaaf kan biyyoota afran Afrikaa bahaa keessa jiranitti kan dhufanii muummichi ministeeraa Ugaandaa, Keeniyaa, biyyoota adda addaa Itoophiyaas daawwatanii kaayyoon isaanii guddaan hariiroo amma dura adda cabe san fooyyessuudhaaf kan deeman. Itoophiyaa wajjinis taatee gara biraatiin wanni godhan sanii ala hedduu waan ilaalamu jiru. Mee humnoota wayyaanee yookiin immoo Itoophiyaadhaan wal dura dhaabbatanii fi hariiroo isaan Israa'el wajjin qaban laalleti dhiiroo mootummaa Itoophiyaatiif yookiin immoo mootummaa wayyaaneetiif Israa'el firummaa amma dura qabdu ol dabaluu dandeetti jennee ilaallu. Ijiptii fi Itoophiyaan wal gaarreeffannaa guddaa qabu bishaan irratti. Namoonni baay'een akka jedhanitti waan Israa'el immediately Itoophiyaa deeggartutti fakkaata akkasii miti. Ijiptii fi Israa'el diinaa miti. Waliifira. Ololli adda addaa hin jira malee hedduu waliifira keessattuu waraanni Ijiptiitii fi mootummaan Israa'el baay'ee walitti dhiyaatu. Nageenya Israa'eliif, security Israa'eliif daangaa humnoonni Palestaan akka sochoone daangaa cufee kan ta'aa jiru waraana Ijiptiidhaati jechuudha. Sababa kanaaf akka amma namni jiru kanatti laaftutti Ijiptii jala harka kaafattee mootummaa Itoophiyaa hin deeggartii jechuun danda'amu. Maaliif yoo isaan mootummaa Itoophiyaa deeggaruutti kan deeman taate waraana fi daangaa Israa'el irra jiru san kan humna Palestaayinii karaa itti cufee taa'u san jalaa waan kaaftuu fi inumaahu Itoophiyaa ol Israa'eliif hedduu barbaachisan Ijiptiidha. Kanaaf gama Ijiptiittis yoo akka jaarsummaatti faa seentee Ijiptii fi Itoophiyaa walitti dhiyeessuudhaaf yaalte malee Itoophiyaa irraan ta'e Ijiptiin miidhuudhaaf dantaa isii dandeessisu hin qabdu jechuudha. Gara Eertiraatii fi gama Itoophiyaattis tokko fudhanne Eertiraan qubsumni lafa isii qarqara galaana saniitti jiraachuun isii har'a qofa osoo hin ta'in durillee waggaa 50-60 har'aatillee hedduu barbaachisa jechuudha. Wannummaan Itoophiyaan gatii guddaa naannoo sanitti argattee turteef fakkeenyaaf Kaanyoo Station warri Ameerikaa waan achi dhaqaa turaniif ammallee sochii daldalaatii fi sochii dinagdee akkasumas sochii nageenyaa security naannoo san jiruuf qubsumni lafaa Eertiraa hedduu barbaachisaadha. Keessattuu immoo Israa'eliif hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Israa'el Eertiraa wajjin hariiroon isiin qabdu kan Itoophiyaa wajjin qabdu hedduu caala. Kanaaf Eertiraa baay'ee barbaadu. San qofaa miti Israa'elii fi Saawud Arabiyaan akka amma olololeessan kan osoo hin ta'in hariiroo jabaa qaban Saawud Arabiyaa fi Eertiraan waan walitti dhiyaataniif akkasumas immoo Ameerikaan Saawud Arabiyaa cina dhaabbattee akka ololli odeeffamu osoo hin ta'in Eertiraa waan deeggartuuf Israa'elii fi Itoophiyaan hariiroo san daran gama daldalaan kanaan deemuu danda'an garuu san bira dabree gama loltummaatiin gara securitytiin waan Eertiraa miidhuu danda'u Israa'el dalaguu waan isii dandeessu dantaa isii dandeessisu hin qabdu jechuudha. Kanaaf hariiroon Israa'el Itoophiyaa wajjin qabdu kan amma duraa daran jabaatee wanni deemu waan siyaasaa Itoophiyaa keessatti sammas mara miidhu guddaan natti mul'atu. Karaa biraa immoo mee gara mootummoota gamtoomaniitti adeemnu Itoophiyaan akka mootummaatti torbee darbe kana keessa miseensa Security Council kan jedhamu sanatti akka bakka bu'ummaa Afrikaatti seenteetti. Inni kun mootummaa sanaan akka tokkotti ol ka'eetu himamaa ture. Ulaagaa sana irratti immoo ulaagaa sana seenuudhaaf Itoophiyaan ga'umsa hin qabdu kan jedhantu jira. Garuu immoo isa kana uummata keenyaaf ifa gochuudhaaf ulaagaa akkamii irratti hundaa'eetu wanti kun Itoophiyaan bakka bu'uu kan dandeesse maaliif Itoophiyaan mirga uummata dhiituudhaan kan beekamtu. Isa kana irratti maal jetta Buujaa? Egaa namni hubannoo xiqqoo qabaatuu fi mootummoota gamtoomanii yookiin immoo United Nation keessatti koreen nageenya Security Council kan jennuun kuni miseensota 15 qaba. Miseensota 15 san keessaa 5 kan yeroo mara hin jijjiiramne jechuudha. Kunis Ameerikaa, Chaayinaa, Biriteen, Faransaay, Raashiyaadha. Biyyoonni kun kan hin jijjiiramne kan yeroo hunda achi jiran.
kudhan immoo jiru. Kudhan kun immoo kan yeroo yeroon jijjiiramaa deemanii garaagarummaan shananiitii fi kurnanii maali? Murtii koreen kun dabarsu keessatti shanan keessaa tokko hin ta'u jennaan murtiin dabruu hin danda'u. Veto power jedhama. Kurnan keessaa garuu haga fedhe hin ta'u yoo kan jedhan taate murtiin numa dabra jechuudha. Kana jechuun aangoo hin qabanii miti. Aangoo hamma tokko gartee biyyoota 190 wayii kan keessaa 15 olaanoo waan ta'aniif yeroo sanitti hamma tokko waa gurguruuf malee core intelligence kan jennu keessatti kan keessatti hirmaataa kan jiru Tigroota. Kana jechuun odeeffannoon isaan argatanii kanuma dhibbaa saba xiqqaa parsantii 5 san qofa keessaa ta'a jechuudha. Saba dhibbaa kana odeeffannoo irraa argatte walitti hiitee xaxxee bulchuudhaaf ummata kana keessa gadi seenuu danda'u qabda dameen basaasaa kee. Dameen basaasaa kee garuu ummata kana keessa hin jiru. San qofaa miti. Ijoolleen amma Maqalee Institute Teknoolojii bakka adda addaatti barsiisanii fidan tuni ijoolleen Tigrootaa tuni yoggaa Finfinnee dhuftee abbootiin isaanii abbeerawwan isaanii maallaqa gurguddaa waan qabaniif mindaa mootummaatiin damee basaasaa keessatti huqqatanii gogoganii jiraachuu barbaadan jechuudha. Waggaa takka lama egaa achi keessa hojjetan booda dhiisanii takka biyya alaa deemanii takka biizinasa mataa ofii banatanii kanaaf namoonni mataa jajjabaa qaban saba biraatirraa argachaa hin jiran sabuma ofiitirratti illee tursiisachuu yookiin immoo riteen godhanii tursiisuu hin dandeenye jechuudha. Kuni laafina gamee damee basaasaatiin amma mul'ataa guddataa deemudha. Hayyee mee gara Oromiyaatti immoo haa dabarru. Akkuma beekamu OPDO'n mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jiru bifa raafamu keessa jira. Akkuma duratti dhaadatanitti hedduu diiganiiru. Akkuma immoo quba qabnu gariin amma biyya akka hin baane horkamaniiru. Gariin immoo mana hidhaatti illee seenantu jiranii. Caasaan isaas hoggaa ilaalanii waan Oromiyaa keessa amma socho'aa jiru hin fakkaatu. Mee akka waliigalaatti ati paartiin Oromiyaa bulchaa jiru kun akkamitti ilaalta? Bidiyoon akkuma dura jennetti akka nama mataan garaanii fi miilli walitti hidhaan jirreeti. Amma numaa daraan addaan fagaataa jira jechuudha. Sadarkaa hooggansaatti dammaqiinsi dhufaa jira. Dammaqiinsi dhufaa jira. Kana ni agarra. Akkuma abbaa isaa irra deebi'ee amma dubbatetti garaa kana xiqqoo qulqulleessin heexoo fi waan adda addaatiin mataa kana xiqqoo saamunaa fi handuutiin dhiquu qabna jeetii kan dubbataa jiru. Mataan OPDO xiqqoo dammaqa waan deemeef uummata irraa adda fagaataa jira. Garaan akka malee borcamaa jira jechuudha. Maaliif gara OPDO keessa middle level management sadarkaa zooniitti sadarkaa aanaatti kan hin agarru gama tokkoon ijoollee barattee 2005 asitti seentee jira. Gama kaan OPDO durii gowwajjees kan argeetti jedhamu kanatu itti guutee jira jechuudha. Kan hin baratin kan hin dammaqin kanuma haasayeetuma tuulameetumaatti ta'a. Amma garaan middle managementiin takkaa humna baratee kanaan hoogganamaan jiru. Takkaa gowwajjeesiin hoogganamaan jiru. Odoo gowwajjees qofa achi keessa jiraatee yookiin warri baratin kun warri gandumarraa walitti qabanii bitatanii achi kaayatan kun odoo qofaa achi jiraate ummata dhiitellee cunqursellee ajjeesellee bituu danda'a. Akka akkasiin goone ijoollee baratte kanaan waraansa cinaachaa itti taate qabdee huutee taa'uun ni jirti jechuudha. Yoommoo gara kaaniin ijoolleen silaa baratte tuni dhuunfannaa akka qabaatu taate sirna san wal qixxeessitee akka ummataan fudhatamu gootee deemuu dandeessi turte jechuudha. Ololumamma isaan deemaniin kanaa laallu. Rakkoo bulchiinsa gaarii. Gowwajjees kuni inuun galuuf bulchiinsa gaarii jechuun maal akka ta'ellee inuun galuufi bulchiinsa gaarii fiduu dhiisii konseptiin isaatuun galuuf. Ijoolleen baratte ni galaaf maal jechuu akka ta'e. Sarvisi yookiin immoo tajaajila hawaasaa saffisiisuu komiin uummataa akka irratti gochuu kana silaa hin dandeetti. Akka kan hin goone gowwajjees danqaratti ta'e ta'a jechuudha. Garaan akka malee warraasaa deemaa jira. Kan ammoo keessattuu manyeen takkaahuu harki sochii uummata Oromoo isaanirra waan bu'uuf barattoonni yookiin warri waa barate uummata gammachiisuuf gamaa gamana hulaa ofitti bana. Gowwajjees uummatuma xiqqoo nagaan jirullee dhaqee uleen dha'ee hirribaa ofitti kaasa. Kanaaf jidduun isaa hedduu raafamaa jira. Gara jalaa graasruutii kan jennu uummanni duraanuu mootummaa kanarraa abdiin qabu amma immoo waan lama arge. Tokkoffaa OPDO'n hanga fedhu itti jara wayyaanee kana jalaa bahuu akka hin dandeenye arge. Son qofaa miti. OPDO'n ofii waan jeeqamtee jirtu ofii raafamtee waan jirtuuf uummata ukkaamsuu akkasiin hin dandeenye itti mirkaneessee jira. Fakkeenya tokko lama hedduu lafa tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf uummanni sirnatti kanatti dammaqee tuffachuu isaa kan agartu
dura amma hoggaa ayyaanni iidaa godhamu ayyaanni gurguddaan kun kan amantiitis kan aadaattis godhamu qondaalota godinaatii fi kan kana dhaqee masgiidattis haa taatu dirree bataskaanatti illee dhaqee dubbata. Amma uummanni nutti dhufina dhuftanii balaa isitti bu'aa jennaan takkittiin isii dirree isaanitti argamne jechuudha. Kun wanni si agarsiisu uummannis duraanuu isaan jala jiru amma miila jala haxaa deemaa akka jiru kan agartu haa taatu garuu opidiyoon duute jechuu miti. Hanga sirni sun jiru sirni sun hin turti sirna san keessa kan jiru sirna opidiyoo jennuun sirna Oromiyaa kana keessa biirokiraasii keessa kan jiru qondaalota qofa osoo hin ta'in biirokiraasiin achi keessa jiru kan baratee yeroo yeroon seenu hiree dhabee dirqisiifamee kan seenu baay'ee jira. Kun egaa hamma tokko sirnicha utubee deemaa jira gara fuuldurallee waanuma tuufuratti fakkaata. Hariiroon garuu wayyaaneef opidiyoo keessa jiru opidiyoo qofaan amma kan raafamaa jiru. Wayyaanellee akka malee raafamaa jirti. Maaliif raafamaa jirti? Akkuma amma dura jenne wayyaaneen amma lukkuu mormi irraa citee babattisaa jirtudha jechuudha. Mormi irraa kutee jira mallasii wajjin mataan yaaduu hin dandeettu qaamni garuu akkuma dur sanitti jaba haga tokko. Kanaaf mataan yaaduu waan hin dandeenyeef humna qofaan yookiin immoo masal xannacha qofaan yaadaa deemti jechuudha. Wanni immoo xannacha qofaan yaadanii deeman humna guddaa namarraa hir'isaa laaffisaa deema. Isaan keessatti akkaataan isaan Oromoo protest yookiin immoo sochii Oromootti deebii kennan akkaataan hariiroo biyya alaatiitti deebii kennan waanuma haasa'anuu haasa'uu dadhabaa jiran. Amma ololuma gara tokkoon ministeerri tokko kana jedha ministeerri kaan kana jedha muummichi ministeeraa kana jedha fakkeenyaaf muummichi ministeeraa ikoonomiin keenya barana akka bara dingaddaan guddatu parsantii 8 gadi bu'aa jira. Gorsaan diinagdee isaa dhimma industirii lakkasa gorsu harka bakkuma lakkii barana inumaayyuu sanii ol daballee 11 guddanne jira. Agartee olola ufumaa wal dha'u paarlaamaa irratti dhiyaate manni 88 badee yaa tokko lakki hin banne inumaa 88 daballee jira. Kun wanti si agarsiisu maali? Wayyaanee keessatti wal dhageettiin akka hin jirre wal hubannaan akka hin jirre walii ajajamuun akka hin jirre kan agarra. Rakkoon liidarshiippii san qofaa miti. Mallas waan tokko eegalee odoon fitin deebi. Nan tura jee waan yaadeef warra isaan mormu warra isaan sihi jechuun hunda paalaasii keessa aangoo keessa ari'uudhaaf warra akka Siyyee warra akka Abbaay warra Sibahat Naggaa warra gurguddaa kana hunda achi keessa haxaa'ee ijoollee ofii qare kana qofa ol naquu yaalee ture. Ijoollee ofii qare ol fideeti warra ari'uu barbaachisan otoo mana keessaan haxaa'iin ture. Lamaan kun amma ol qarqabee jira. Dulloonni yookiin immoo manguddoonni informaalii aangoo qabu, diinagdee harkaa qabu, dhageettii qabu, amma tokko waraanaa fi warra durii kana keessa dhageettii qabu. Warri amma dhufe kuni ijoollee amma lafaa kaatu keessatti amma tokko dhageettii qabu, paartii keessatti garuu dhageettiin qaban jechuudha. Kanaaf borcamni isaan keessa jiru kuni laaffisaa jira. Laafina kana qaroon opidiyoo keessais Bi'aadeen keessais argaa jirti. Qaroon Bi'aadeen maal isaan godhaa jira sitti fakkaate. Bi'aadeen naannoo Amaaraa waliin dha'uudhaaf jecha wayyaaneen gaafii warra qamaantitti kaafti. Waggaa sana itti kaaftu odoo turte gaafa mallas namni callisee too fudhata. Hogganoonni Bi'aadeen warri Amaaraa immoo maal jedhan ibiddi mana keetillee hin jira dhaqeen hin qabseedhee gaafii walqaa'itti itti kaase jechuudha. Oromiyaa keessatti illee opidiyoo keessa warri xiqqoo qalbii qaqqabu maal godhe yoo isaan ka'anii manxarree isin dhabamsiifne jedhanii isaan listii baafatanii Oromoo protestiitti seenuudhaan sochii jabeessuudhaan informeeshina nuttis gama adda addaattis dabarsuudhaan ibidda itti qabe jechuudha. Kanaaf sirnichi amma I think jahan dabre kana keessatti gaafa koreen hojii raawwachiiftu ihaadee wal ga'ee ajandaa xumuratee nagaan addaan galee hin jiru. Akkuma odiyoo fi waan adda addaa irraa dhageenyu jechuudha. Kanaaf sirna san keessatti wal jeequmsi dabalaa deema. Adaduma alaa dhiibbaan itti dabalu immoo dhodhoohinsi sun daran dabalaa deema jechuudha. Hayyee gaariidha. Mee amma gara jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiranii keessattuu egaa atillee keessatti tattaaffii guddaa walitti fiduudhaan jaarmiyaalee Oromoo dhiyeenya kana qooda guddaa bahaa turte. Jaarmiyaaleen Oromoo walitti dhufuun waliin hojjechuun akkuma labsameen Oromoon bakkaayyuu akka malee gammade. Eddammoo wanti kun ta'e baatii 2 lakkaawamaa jira. Wanti dhaga'amaatu jiru. Isa kana eessa gahee ka jedhanii gaaffiis gara keenyatti illee ergantu hedduutu jiranii. Mee isa kana akkuma duras sirriitti waan quba qabduufanii mee waan kanarraa maal jetta Boojawaa? Gaaffiin sun gaaffii hogganoota saniin malee natti fakkaata.
haa taatu garuu walumaa galatti deebisuudhaaf abdiin nuti qabnu ammas yoo taate irratti hojjetaa jiran jennee abdanna. Akkuma nama duratti jedhe uummata jechuun osoo hin ta'in ifii jecha relevant politically relevant ta'anii itti fufuu yoo barbaadan taate jaarmaalee murnoonni siyaasaa akkas jaarmaatti itti fufuu yoo barbaadan taate uummata keessatti dhageettiin qaban tursiifachuu xiqqoo dabalachuu yoo barbaadan taate gara humna tokkotti deebi'anii as bahuun tokkummaa san immoo hojiin agarsiisanii deemuun dirqamata. Yookaan akkuma soogiddaatitti baqanii badu yookiin immoo akkuma gufuutitti bakkuma sanii qancaranii hafu. Kana beekuu danda'uudha qaban. Maaliif Oromoon har'a Oromoo waggaa 3-4 duraatiin jechuudha. Oromoo adda isaan wal borcaniin, adda isaan wal jeeqaniin, adda isaan tokkummaa tokko beeksisanii gaaf kaan immoo bakka sagalitti san obsee deemuu hin danda'u. Oromoon san gurrallee itti gaafatu qabsoon isaa itti fufa. Jaarmeewwan kun tokko ta'anii ta'uu baatanii qabsoon Oromoo itti fufa. Isaan tokko ta'uun isaaniifillee gaariidha, qabsoo Oromootiifillee gaariidha. Garuu isaan ta'uu dhabaniif immoo hojiidhaan as bahuu baataniif ammoo qabsoon duuba deebi'a miti. Maaliif qabsoon uummata Oromoo hirkattummaa jaarmee siyaasaa irraa bilisa of baaftee jirti. Qabsoon qabsoo uummataa taatee jirti. Uummanni qabsoo isaa ifitti deeffatee jira jechuudha. Kanaaf haala san beekanii jabaatanii akka deeman abdii qabna. Nulleen hamma dandeenyeen dhageettuu qabnuun waan uummataaf waadaa galan san bakkaan akka gahan gorsas waannas waan barbaachisu hunda ni goona. Isinillee gama keessanii fi miidiyaaleen biraatis akka isaaniif hin irraanfanne waadaa uummataa galan eessaan akka gahan yaadachiisuun gaafachuun uummataa gabaasuun barbaachisanatti fakkaata. Waanuma gaarii dhageenya jeetiin adda addaa. Gaariidha. Egaa mee gara mormii guutummaa Oromiyaa keessatti baatii 8 lakkoofsisee sadaasa 12 bara 2015 irraa kaasee hanga har'aatti gaggeeffamaa jira. Lubbuun hedduutu har'aallee darbaa jira. Mee akka waliigalaatti mormiin gaaffiin uummata keenyaa mormiin qabsoon gaggeeffamaa jiru sadarkaa maaliirra jira amma akkamitti ibsama ammaa kanarraa haasofnu? I think mormiin ji'a 8 osoo addaan citeen du'e waggaa jedhan ka'aa laaffate waggaa jedhan saffisaa deemu kan ajaa'ibaa kana sochii jabaatu Oromiyaa guutuutti gaggeeffamaa jira. Sirna sarraasaa deema. Irra haasaa turre namoota wajjin. Yeroo wayyaaneen dippiloomaatota wal agartu hunda under control goonee jira. To'annee jirra jettiin. Osoo isaan wal gahii faranjii wajjin qaban san hin bahin sochiin tokko yookiin Harargeetti mul'ata yookiin Wallaggatti mul'ata yookiin Arsii keessatti mul'ata jechuudha. Akkana nuun jenne hunoo sochiin gamanaan deeme asiin karaan cufame asiin maaliin ta'e kan jedhan kuni confidence isaan qaban laaffisaa akka deemu fudhatama isaan qaban akka laaffisaa deemu godhaa jira. Sirna san keessatti warri argu hin argaa. Sirnatti maal godhaa jira sitti fakkaate sochiin Oromoo takka takkaan biloon Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna. Kun torbanitti OMN'n qophaa'ee kan isinii dhiyaatu sagantaa keenya xiinxalaati. Sagantaa keenya xiinxalaa har'aa irratti dhimmoota garaagaraa irratti xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed wajjin turtii gochuuf deemna. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan garanumaan sin affeera. Xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed affeerraa keenya fudhattee asinuuf dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomii anaa dhufuun siin jedha. Dammaqaatillee galatoom. Hayyeegaa mee marii keessattuu haala yeroo ammaa Oromiyaa fi haala mootummaan Itoophiyaa irratti argamu dhimmoota qabsoo Oromootiin wal qabatanii gaanfa Afrikaa akka waliigalaatti maaltu achi keessatti deemaa jira. Isa jedhu wal qabsiifnee qabxiiwwan garaagaraa kaafnee mari'achuuf deemna. Egaa mee keessattuu gara haala yeroo ammaa Oromiyaa fi haala mootummaa Itoophiyaatti odoo hin seenne
Mee gaanfa Afrikaa keessatti jijjiiramoota garaagaraa wanta deemantu jira dhimma Eertiraa fi Itoophiyaa daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el amma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti gochaa jiru qabsoo Oromoo irratti maal qabaa ka jedhu irratti isa kaafnee gara Oromiyaa fi gara mootummaa Itoophiyaatti deebina. Mee isa kana gaanfa Afrikaa haala amma jiru kana keessatti akkamitti ibsama Obbo Jawaar? Egaa jijjiiramoonni siyaasaaf hawaasaa gaanfa Afrikaa keessatti jiran akkasumas jijjiiramoonni naannoo san jiran keessattuu baha jiddu galeessaa jiran siyaasa Itoophiyaattis ta'ee naannoo sanii irratti dhiibbaa ni qabani. Sochiin biyya keessa sochiin uummanni Oromoo godhaa ture dhiibbaa fidaa jira. Naannoo sanii haalli Suudaan kibbaa tasgabbaa'uu dhabuun dhiibbaa fide qaba. Gama hoggaa immoo Galaana Diimaa hoggaa Ciceene haalli Yemen keessaa hamma tokko immoo haalli Siiriyaa keessallee dhiibbaa fidaa jira. Biyyoota haalota lamaan gurguddoo asitti irraa hoggaa kaane haalli Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf waggaa 10 oliif lollisiinis nageenyis haalli ittiin dhabamee ture. Dheengaddaa waggaa walitti bu'an namni baay'een gara waraansa guddaatitti caha jedhanii yaadaa turan. Cawwaa hin danda'u ture. Wanni hin dandeenyee fi sababa hedduu jira. San keessaa tokko mootummaan lachuu mootummaan Eertiraas ta'ee mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo ammaatti lola seenuu haalli isaan dandeessisu haalli isaan barbaachisus hin jiru. Haalli isaan dandeessisu hoggaa jennu mootummaan Eertiraa gaafa amma dura lolaaf Itoophiyaadhaan walitti seenu biyya san keessatti humna guddaa qabu ture. Waraana muuxannoo guddaa qabu ture. Wayyaanee immoo ofuma bittilee waan fideef tuffatee seenuu danda'e ture. Amma wayyaaneen ka gaafsan tuffatan osoo hin ta'in wayyaanee biyya guddaa dhuunfate ta'uu isaatii fi humna guddaa horate ta'uu isaa hubataa jira. Eertiraa keessas haala siyaasaa jiru irraa kan ka'e mooraaliin takkaa'u hamileen loltummaa uummataa fi loltoota isaanii keessa jirus akkasuma cimaa miti. Kanaaf dinagdeen Eertiraallee akkasuma cimaa waan taaneef haalli addunyaatis isoleeted yookiin kophatti dhiibanii waan jiraniif Eertiraanis ammatti gara lolaatti deemuudhaaf fedhii akkasii hin qabdu. Gama mootummaa Itoophiyaatiinis waggaa fudhanne waggaa lola amma duraatti irratti aarii keessattuu gama warra uummata Amaaraatii fi warra biraatiin Eertiraa irraa qabuun uummata jalaa hiriirsuu fi deemuu danda'ee ture. Har'a aariin sun hin jiru keessattuu humnoonni Amaaraa yeroo itti Eertiraa wajjin harka wal keessa naqatan agarta. Gama uummata Oromootiin yeroo ammaatti lola guddaatu uummata Oromoo Wayyaanee gidduu jira. Kanaaf lola daangaa isaan hin laallannetti uummanni Oromootis deemee akka hin dhumne ni beekan. Gama dinagdeetiinis yoo taate hongee barana jiruun gaaga'ama sochiin Oromoodhaa irraan gaheen kana hundaan dinagdeen Itoophiyaattis laafaa waan ta'eef humna dinagdeetis deeggarsa uummataatis hin qaban. Kana qofaa miti garuu wanni guddaan wanni hedduu barbaachisan mootummoonni lamaan waliin lolleef. Wanni lamaan isaan waliin lollee fi odeeffannoon akka gaariitti isaan jidduu yaa'a. International relation yookiin immoo hariiroo biyyoota lamaa jidduutti yoo fudhanne yeroo baay'ee lolli kan ka'u biyyoota lama jidduutti odeeffannoon gahaa waan hin jirreef waan wal se'ataniif lolatti seenan. Fakkeenyaaf humnoonni lama biyyoon lama walitti gaarreeffatan loltoonni lama daangaa irratti waan walitti bu'aniif qofa gara lola guutuutti ce'uu danda'an. Maaliif waan kun deemuuf kun hin beeku jechuudha. Itoophiyaa fi Eertiraa garuu yoo fudhatte Shaabiyaan basaasota Wayyaaneetiin guutamtuudha. Wayyaaneen immoo basaasota Shaabiyaatiin guutamtuudha jechuudha. Sanyiidhaan sabaan wal keessa fuudhaa heerumaan wal keessa akka malee wal xaxanii jiran jechuudha. Dameen basaasaa Eertiraa walakkaan isaa Wayyaaneef hojjeta. Dameen basaasaa Wayyaaneetis walakkaan isaa Shaabiyaaf hojjeta jechuudha. Kanaaf waan Eertiraan karoorfatte Wayyaaneen sirriitti beekti. Dhuftee guutuutti na weeraruu hedduu hin hedduu duruma beekti jechuudha. Akkasumas waan Wayyaaneen kuufattee karoorfatte Shaabiyaan waan beektuufi walitti bu'iinsi clash wanni jennuun kun laafuutti geessuu hin danda'u. Kanaaf wal qabatee tarii gara qabsoo Itoophiyaa keessatti godhamuun waggaa walitti fudhanne wanni riphee loltoonni Eertiraa keessa jiranii ittiin milkoo'ineef illee kana jechuudha. Yeroo riphee loltoonni Eertiraa keessatti leenji'an gara Itoophiyaa ergaman osoo isaan Eertiraan gahin odeeffannoon Wayyaanee bira dhaqaa jechuudha. Kanaafuu hoggaa riphee loltoonni yookiin immoo loltoonni achirraa ka'an gara Oromiyaa gara Itoophiyaa gahanii already nama meeqa akka ta'an qawwee akkamii akka qaban eessa akka qubachuu jedhan sirriitti beekamaa harka Wayyaanee bu'an. The same applies gara Eertiraas waggaa dheete. Beeki Itoophiyaa keessa loltoota yookiin immoo mormitoota Eertiraa baay'eetu jira. Mormitoonni kun garuu Itoophiyaa dha'uu hin dandeenye hanga ammaatti. Maaliif gaafa isaan Itoophiyaa keessa hidhatanii ka'an basaastonni Shaabiyaa Wayyaanee keessa jiran immediately Eertiraatti himanii humni Eertiraa sun dhaqee jala